Hani silana maramiti mete እኔ ዝሙተኛ ለሀገር ለጎረቤት ለወዳጅ ማልተኛ ክፉ መተተኛ ጫት ሲጋራ ሐሺሽ አረቄ የማይቀረኝ ማልረባ ሱሰኛ Oduu angafootatinaan eegala dargaggeessichi waldaa kiristaanaa keessatti lubbuusaa darbe daqiiqaa 7f miseensa waldichaa imamaaniin guutee jira jedhame waldaa kiristaanaa keessatti taatee mudate kun maalidha kan jedhu bal'inaan odeeffannoo keenyaan qabannee jira kan isin biraan geenyu ta'a. Odeessa keenya kan biraatti namoota tajaajila baay'ee jaallannuu fi baay'ee kabajnu faarfannaawwan inni hojjetee nu biraan ga'aa tureen illee iddoon keenya kan eebbifamne faarfataa Dastaa Insarmuun faarfataa fakkeenyummaa guddaa qabudha. Tibbanas odeeffannoo haaraa fi waamicha kabajaa tokko qabatee as ba'ee jira. Waamichii fi dhaamsi inni dabarses dhimma aartistoota keenya baay'ee jaallannuuf baay'ee kabajnu aartist Haacaaluu Hundeessaa kaasuudhaan dhaamsa weellisaa Galaanaa Gaaromsaa fi weellisaa Caalaa Bultumeedhaaf darbe yoo ta'u dhaamsi kun maali waamicha akkamis taasise kan jedhu odeeffannoo keenyaan bal'inaan qabannee jirra kan isin biraan geenyu ni ta'a. Baatiiwwan ja'aaf gatiin kiraa manaa dabaluunis kireeffataa baasuunis hin danda'amu jedhame bal'ina odeessa kanaa qabannee jirra kan isin biraan geenyu ta'a. Odeessa keenya kan biraatti namoo faarfataa Daani'eel Abda Mikaa'el karaa gubbaa ba'ee wangeela labsuudhaan tajaajiltoota kaaniif fakkeenyummaa guddaa ta'uu irratti argamaa jedhe bal'inaan qabannee jirra kan isin biraan geenyu ta'a. Rakkoo madda humna gibee sadaffaa mudateen humni elektirikaa addaan cituun ibsamee jira. Bal'ina odeessa kanaaf kanneen biroo qabannee jirra. Hanga xumura odeessa keenyatti turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii sagalee Kiristiyaanota maraatee Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'ullee haala tokko gadi tuquun ol kan jetturra kaawwachuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalama. Like share gochuudhaanis immoo yaada keessan immoo koomentii irratti nu qooduudhaan odeeffannoowwan kiristiyaanummaa wayita gadhiifaman akka isin naqqaban gochuu hin dagatinaa isinin jenna. Odeessa keenya jalqabaatiin tajaajila baay'ee jaallannuu fi baay'ee kabajnu faarfannaawwan inni hojjetee nu biraan ga'aa turettillee iddoon keenya kan eebbifamne faarfataa Dastaa Insarmuun faarfataa fakkeenyummaa guddaa qabudha. Egaa yeroo ammaa kana soortuu ta'uudhaanis kan tajaajilaa jiru yoo ta'u faarfannaawwan ajaa'ibsiisoo ta'anii fi hafuura namaa aareessanillee durii kaasee nu biraan ga'aa turuusaa iddoon keenya ni beekna. Kana malees faarfataa Dastaa Insarmuu gama sooshaal miidiyaalee garaagaraatiin yaadota barsiisoo ta'anii fi dhiibbaa gaarii uumuu danda'an barreessee maxxansuudhaan kan beekamu yoo ta'u yeroo kana yookaan immoo yaadota bilchaataa fi barsiisaa inni barreessee maxxansuu irra hubannoo gahaa ta'e argachuu irratti argamna. Tibbanas egaa odeeffannoo haaraa fi waamicha kabajaa tokko qabatee as ba'eetiin jira. Waamichii fi dhaamsi inni dabarses dhimma aartistoota keenya baay'ee jaallannuuf baay'ee kabajnu aartist Haacaaluu Hundeessaa kaasuudhaan dhaamsa weellisaa Galaanaa Gaaromsaa fi weellisaa Caalaa Bultumeedhaaf darbedha. Maarree faarfataa Dastaa Insarmuun dhaamsisaa akkana jechuudhaan ibsuu eegale. Anaaf isaan jechuudhaan yaada isaa ibsuu kan eegale yoo ta'u obboloota kana lachuu baay'een jaaladha. Tokkoffaa namaa waan ta'aniif lammaffaa ammoo qomoo koo waan ta'aniif sadaffaa jaallachuun eenyummaa koo waan ta'eef jechuudhaan dubbata. Mudannoo koo isaan wajjin bara 2019 akka lakkoofsa alaatti ji'a sadaasaa keessa eebbaa albeema koo lakkoofsa 6ffaa irratti akkanaaf argamaniif affeeruuf jecha obbolaa koo kanatti halkan tokko bilbileen ture. Egaa deebiin isaaniis kana fakkaata. Tokkoffaa irratti aartistiin baay'ee jaalladhu Haacaaluu Hundeessaadhaaf yeroon bilbiletti akkana jedheenaaf deebise. Dastaa Insarmuu haadhoo koo as biyya kana jirta.
baay'ee akkan si jaalladhu atiyyuu ni beekta. Namoota baay'eenis ni beeku. Namoota wajjin yeroo baay'ee maqaa kee ni kaafna. Anaa dhufuu leenca koo faarfannoota kee baay'een jaalladha, baay'een dhaggeeffadha. Konsertii kee irrattis gammachuu guddaadhaan argama. Isa durayyuu wal arginee laaqana waliin nyaanna jechuudhaan natti dubbate. Sana booda faarfannaa koo keessaas tokko naaf faarfate. Sanumaan laaftuu maal mana nyaataa qaxanyaatti laaqana waliin nyaanne wal affeerres baane. Egaa Haacaaluu Hundeessaa jecha isaa xumuraa akkana naan jedhe. Ani amma sirba keessaa ba'aan jira. Albeemaa tokko qofaan istiidiyoo keessaa qaba. Sana gadhiisnaan sana booda in sirbuu Waaqayyoodhaan faarfachuun barbaada jechuudhaan jecha isaa xumuraa akkana naan jedhe. Itti aansuudhaan aartistii Galaanaa Gaaromsaadhaafan bilbile. Galaanaanis akkana naan jedhe. Eenyudha jedhee na gaafate. Ana Dastaa Insarmuudhaan jedhe. Dastaa Insarmuu isa faarfatamu naan jedhe. Eeyyanii jedhe. Baay'ee si jaalladha, baay'ee si kabaja. Faarfannaa kee garuu guddina godhee oolees naan jedhe. Yommuu faarfannaan kee warra duraa sana baastu otuun dhaggeeffadhu na fudhatee sokkee oole. Amma xiqqoochaan harka gadhiifadhee sirbatti sokkee baay'een faarfannaa kee jaalladha, nan dinqisiifadha. Konsertii kee irratti Haacaaluu wajjin dhufnee ni hirmaannas naan jedhe. Itti aansuudhaan weellisaa Caalaa Bultumeedhaafan bilbile. Caalaa Bultumeedhaa yeroon bilbiluu eenyudha jedhee na gaafate. Ana Dastaa Insarmuudhaan jedhe. Dastaa Insarmuu isa faarfatamu naan jedhe. Eeyyeen jennaan achiin iyyee sana boodaas akkana naan jedhe. Ani dinqisiifataa keedha, baay'een si jaalladha. Akkasii waliin wal dabarsiisaniif namoota illee gaafachaan ture. Baga nagaadhaan dhufte kurma koo faarfannaa kee baay'een dhaggeeffadha. Konsertii kee irrattis dhufee nan hirmaadhaa naan jedhe. Walumaa galatti kana kaasuu kanan barbaadeef dhaamsa tokko dabarsuu barbaadeni. Michael Jackson eega biyyi lafaaf seexannii ergatanii quufanii booda ganama tokko irriiba isaatii dammaqee akkas jedhe. I want my life back. I will not work for Tommy Mottola. Is devil. I want to be myself and I want to share the real road all Jesus. Sanumaa jechuu isaatiif isa ajjeesan. Isa gara Waaqayyootti fuula isaa naanneffatu seexanni inni waggaa 150 ni jiraata jedhee waadaa galeef waggaa 50 irratti karaa gubbaattis isa hambise jechuudhaan dubbatee jira. Egaa itti fuudhaanis akka ibsetti yoo ta'e artistii baay'ee jaallannu artist Haacaaluu Hundeessaanis otoo inni fuula isaa gara Waaqayyootti naanneffachaa jiru seexanni akkuma Michael Jackson xumbeetti isa kuttee hambiste. Warri amma lubbuudhaan jirtan ammoo obboloonni koo jaallatamuun utuu aduu keessaan jirtu gara isa faarfatamuun isaaf malu gara isa isin uume isa isin jaallatuu fi ija sassataatiin isin ilaalu gara isa jaalalaa fi araaraan guutu Waaqayyo keessanitti koota walii wajjin isa hin faarfannaa jechuun jaalladha. Biyyi lafaa sobduudha, ulfinni ishee sobadha, wanti aduu gadii hundumtu akkasumaanidha. Egaa guyyaa tokko walii wajjin waltajjii tokko irratti isa faarfatamuu qabu Waaqayyoon akka faarfannu abdii guddaan qaba. Isiniif kadhachaan jira, isinan jaalladha haadholeewwan koo. Haadhoo keessan Dastaa Insarmuurraa jechuudhaan egaa faarfataan baay'ee jaallannuuf baay'ee kabajnu faarfataa Dastaa Insarmuun jaallatamoo obboloota keenyaaf dhaamsa jabaa fi waamicha kabajaa dhiyeessee jira. Nutis gama keenyaan fayyisaan fooniif lubbuu jireenya bara baraa kan qabu Kiristoos Yesuus qofadha. Isa malee karaan gara abbaatti geessu tokkollee hin jiru waan ta'eef jireenya isa ta'e gara Kiristoos Yesuus goota. Waaqayyo isin jaallata, harki araarasaa yeroo hundumaa diriiree isin simata. Gara ifa bara baraatti kottaa dabalamaa jechuudhaan dhaamsa keenya dabarsuu jaallanna. እኔ ዝሙተኛ ለሀገር ለጎረቤት ለወዳጅ ማልተኛ ክፉ መተተኛ ጫት ሲጋራ ሐሺሽ አረቄ የማይቀረኝ ማልረባ ሱሰኛ ሰይጣን የሚቀናብኝ ሰው የማሰናክል የሆንኩ መጋኛ አምላኬን የከዳው የጠንቋይ ምርኮኛ ታዲያ በምን ብሂል በምንስ ፈሊጥ ነው ለዚህ ሁሉ ኃጢአት ይቅር የሚባለው በላይ በሰማያት በጸባዖት ያለው የፍጥረታት ጌታ ለዚህ ሁሉ በደል ያደርጋል ይቅርታ ቆይ ግን ለመሆኑ የመዳን ቀን መች ነው? አንድ ቀን ሁለት ቀን ከ10 ቀን በኋላ ለወራት ቆይቼ ከዓመታት በኋላ አግብቼ ወልጄ ካረጀው በኋላ የለም እንዲህ በቀላሉ ይቅር አይለኝም እረንዶ በሞትኩት በቃ አምና የገዛውትን ወይፈን አደልቤ ለዚህ ሁሉ ኃጢአት መስዋዕት አቅርቤ
አምላኬን ላስደስት ከሆነ በቅርቤ ለዚህ ሁሉ ኃጢአት ይቅር ካለኝማ ወዳጆቼን ልጥራ ሀገር ሁሉ ይስማ ብዬ ሳሰላስል እንዲህ አለኝ ቃሉ በፍጹም አትልፊ በጸጋው ድነሻል ምሮሻል ኃያሉ አዲስ ሰይጣን የለም የተሸነፈ ነው ያኔ የፈሰሰው ስለ ሰው ልጅ መዳን የእግዚአብሔር ልጅ ደም ነው በኔ ወይንም ባንቺ ስራ አይደለም አዎ በመስቀሉ ባፈሰሰልን ደም ያኔ በመስቀሉ ያስጨነቀህን ኃይል ከእግሮችህ በታች አስገዝቶልሃል ባንተ ስራ ሳይሆን በጸጋው ድነሃል አሜን በል ተቀበል ኢየሱስ ያድናል Odeessa keenya kan biraatti namoo dargaggeessichi waldaa kiristaanaa keessatti lubbuusaa darbe daqiiqaa 7 miseensa waldichaa imimmaaniin kute haalli tures akkana ture armee mucaa kanaa waldaa kiristaanaa Glory of God jedhamuun qabatee kan deemte yoo ta'u dargaggeessi kun miseensa waldichaa waliin osoo dhaabbachaa jiru akka tasaa kufee argame wayita kana armeessaa hedduu naatee dhiphattee waan gootus wallaalte taatee kana kan argan keessummeessitoonni waldichaas ariitiidhaan deemanii dargaggeessa kana baatanii gara nama waaqayyo raajii Zakkaariyaas keessan yeroo kanatti mucaan kun oomochi afaansaa keessaa ba'ee ijji isaa galgalagalee of wallaalee akka jirullee ibsameetiin jira. Egaa namoonni hundinuu naasuudhaan imimmaaniinis guutamanii maarree sagalee boo'ichaa qofaan dhaga'amus eegale. Wayita kana dubartiin ogeettii fayyaa taate tokko saba keessaa akkana ba'uudhaan fayyummaa dargaggeessa kanaa yeroo ilaaltu afurri mucaa kanaa guutummaan guututti gargar citee akka jirus mirkaneessite. Egaa ijji namoota hundaayyuu imimmaaniin guutee kan jiru yoo ta'u amma maaltu uumama laata jedhanii gara isteejis mul'atu. Dhimma kana yoo waaqayyoon alaa eenyumtuu jijjiiruu hin danda'u. Dargaggeessi akka tasaa saba gidduudhaa kufee argame boodarraa ogeettii fayyaatiin lubbuusaa akka darbee kan itti himame dhimmi fayyummaa nama kanaa saba kana daqiiqaa 7 imimmaaniin akka isaan liqinfaman illee taasisee jira. Egaa gooftaan Yesuus karaa nama isaa karaa raajii Zakkaariyaas darbee lubbuu dargaggeessa kanaa oolchuu eegale. Hojii dinqisiisaa waaqayyoo daawwachuudhaaf sabni hundumtuu callisaan liqinfamanii dhaggeeffachaas turan. Akka tasaa sabni martinuu iyyaan guutamanii waldicha keessaa sagaleen ilillee fi faarfannaas dhaga'ame. Raajii Zakkaariyaas saba lafa sana jiruun akkana jedhan wayita amma kanaa iddoo hafuurri isaa gargar citee waaqayyo hafuura mucaa kanaa walitti deebisee jiraataa taasisee jechuudhaan dubbate. Du'a dargaggeessa kanaa gara jireenyaatti kan jijjiire waaqayyo ulfina guddaadhaanis waaqeffamaa ture. Du'a ka'uu mucaa ishee kan argite armiin dargaggeessa kanaas gammachuu addaatiin guutamte mucaa ishee qabattee gara mana ishee galte. Egaa nutis hojii dinqisiisaa harki waaqayyo hojjetu akka isin daawwattaniif bifa dhaggeeffattan kanaan isin biraan geenye jirra. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristaan Miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa odeessi kiristiyaanummaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanuma hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa sa'aatota muraasaa booddee odeeffannoo kiristiyaanummaa haaraa qabannee amma siniif dhiyaannutti turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u sinin jenna. Yeroo jalqabaaf qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u haala tokko gadi tuquun akkasuma like share gochuudhaan koomentii irratti illee yaada keessan nu qooduudhaan guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Karaa fuula weebsaayitii keenyaas odeeffannoowwan kiristiyaanummaa barreeffamaan argadhaa siniin jecha liinkii weebsaayitii keenyaa koomentii jalqabaarra sinii keenyaa isarrallee gadi tuquudhaan mallattoo sabskraayibii karaa harka keessan mirgaa moobaayila keessan xumura miil jalatti sinii dhufu gadi tuqaa. Waan hordoftaniif ulfaadhaa sa'aatota muraasaa booddee odeeffannoo haaraadhaan ol argina. Masitti nagaan tura.